Waancaa addunyaa ji'oota torbaan booda Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon waloon qopheessan irratti yeroo jalqabaatiif biyyoota 48 hirmaata. Waltajjii guddaa kubbaa miilaa waancaa addunyaa kana irratti hirmaachuuf biyyoonni miseensota FIFA 211 ardii 6 keessatti gulaallii geggeessaa jiru. Gulaallii CONCACAF kan biyyoota kaaba giddugaleessa Ameerikaa fi Kaaribiyaan gidduutti taphatamaa jiruun biyyi xixiqqoon takka raajii hojjechuuf dhiyaattee jirti. Waancaa addunyaa kana irratti biyyoonni miseensota CONCACAF 3 Kanaadaa, Meeksikoo fi United States of America qopheessitoota waan ta'aniif kallattiin hirmaatu. Biyyoonni 3 dabalataa immoo ramaddii isaaniirraa tokkoffaa bahan kallattii yoo darban biyya afuraffaan takka biyyoota ardii biraa waliin taphachuun carraa darbuu ni qabdi. Kuraasiyaan biyya odola irratti argamtuu fi umrii dheeraa qabdu taatus yeroo garaagaraatti bulchiinsa Ispeenii fi dacha jalatti bulaa turuun waggaa 15 dura bara 2010 walabummaa ishee labsatte. Odolli Kuraasiyaa erga Neezerlaand jalaa bilisa baatee booda bara 2011 miseensa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA taate. Baay'inni uummata ishee 100 fi 56,115 kan ta'e Kuraasiyaan bal'ina lafaa skeer kaarimeetirii 444 qofa qabdi. Waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon waloon qopheessan irratti hirmaachuuf qabxii tokko qofa eegaa jirti. Dinagdeen biyyattii turizimii, boba'aa fi daldala irratti kan bu'uureffatu yoo ta'u, kubbaan miilaa immoo hawaasa biyyattii hunda biratti akka jaallatamu gabaasni ESPN ni akeeka. Kan dura seenaa waancaa addunyaa irratti biyyatti baay'ina uummata xiqqoo qabaachuun hirmaatte. Waancaa addunyaa bara 2018 Raashiyaan qopheesse irratti biyya odolaa Ayislaand yoo taatu baay'inni uummata ishee 300 fi 57 qabaachuun kan hirmaatte ture. Ergasii ammoo bara kana biyyatti Afrikaa Keep Verdeen baay'inni uummata walakkaa miiliyoona qabdu waancaa addunyaa bara dhufuu kana irratti hirmaachuu mirkaneeffattee jirti. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota miseensota CONCACAF biyyoota kaaba giddugaleessa Ameerikaa fi Kaaribiyaan gidduutti geggeeffamaa jiruun ramaddii baajalatti Jaamaayikaa, Bermuudaa fi Trinidad fi Tobago waliin kan argamtu Kuraasiyaan taphoota 5 taphatte keessaa 3 injifachuun 2 qixa baateen qabxii 11 ramaddii ishee dursaa jirti. Tapha ramaddii xumuraa roobii dhufu dirree ishiitiin ala imaltee biyya qabxii 1 caalamtee lammaffaarra jirtu Jaamaayikaa waliin taphatti. Gareen biyyaalessaa Kuraasiyaan leenjisaa Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti muuxannoo qabuu fi taphattoota liigota gurguddoo dachee Awurooppaa keessa taphatan garee of keessatti hammateedha. Leensaan garee biyyaalessa Kuraasiyaan Dick Advocaat jedhamu. Kana dura kilaba Pirimeer Liigii Ingilaand, Sunderland fi kilaba Scottish Rangers leenjisaniiru. Tapha ramaddii 5ffaa dirree isaaniin ala Bermuudaa goolii 7 fi 0 injifatan irratti Borussia Dortmund keessa sarara fuuldura irratti kan taphatu Jordi Paalina akkasumas sarara gidduu irratti kilaboota England Birmingham fi Huddersfield Town akkasumas kilaba Scotland Rangersiif kan taphate amma kilaba liigii Turkii Gaziantep keessa taphachaa kan jiru Juninho Bakuna bu'aa akaadaamii kilaba Manchester United kan ta'ee fi amma kilaba Sheffield Unitediif kan taphatu Tae Chong taphattoota gooliiwwan galan keessatti hirmaatanidha. Miseensa FIFA erga taatee reefu waggaa 14 kan guutte Kuraasiyaan yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaatiif darbuu fi dhiisuu ishee mirkaneeffachuuf tapha roobii dhufu Jaamaayikaa waliin taphattu eeggachaa jirti.